utubaalee gaafa qabsoo filaan goonus kanuma qabannee deemne. Sirni akkasii yoo sirna abbaa irree ka ta'u taate qabsoo waggaa irra gootu qabsoo bifa lamaan godhuu dandeessa. Qabsoo hidhannootii fi qabsoo nagayaatiin deemuu dandeessa. Qabsoo hidhannoodhaa waggaa gootu riphee lolaan uummata keessaa ka'uudhaan, uummata jaaruudhaan, uummata keessatti maadheeffachuudhaan caasaalee utubaalee aangoodhaa tana jala jalaa ciraa deemeeti qabsoo hidhannoo akkasii dalaga. Qabsoon qeerroo qabsoo nagayaati. Qabsoon qeerroo maali? Utubaalee aangoo kana diiguu irratti hin fuulleffanne. Utubaalee aangoo tanaa fi addaan hiikuu irratti fuulleffanne jechuudha. Gubbaarra jaratii PLF ture, sanii gad ministeerota ture, saniyaas instituushinii adda addaati ture. Nuti maal goone duula gamaa gamanaan goonuun akka isaan waliin hubanne akka ajaajinii fi qajeelfamni isaanii wal keessa hin deemne goone jechuudha. Qabsoon hidhannoo naannoo Tigraay, Amaaraa fi Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru jaarmiyaalee yookaan utubaalee aangoo mootummaan gara gadii nyaatee fixaa jira. Gara gubbaa irrattis ammoo ministeerota of biraa dhiibuun namoota isaaf ajajaman qofaan walitti qabachuu isaa ibse. Qabsoon hidhannoodhaa noormalii silaasii ol nyaata. Qabsoon hidhannoo naannoo Tigraayittis, Amaarattis, Oromiyaattis gaggeeffamu caasaalee kana nyaatee fixu jira. Diinagdeen laamshee jira. Birookiraasiin laamshee jira. Amma bar bulchaan maal hin jiru milishumaatu nama cafaqa malee wanti tajaajila uummataa sadarkaa qabaleetti kennu hin jiru. Gara gadiitii humnoonni qawweedhaan itti fincilan sirnicha nyaatanii akka hirmaatti fixu jiran. Gama oliitii osoo namni humni biraatu hin dhiibin muummichii fi ministeeronni komishiinoonni isaanii addaan faca'anii jiran. Maaliif? Erga dirree siyaasaa cufuudhaan murteessee booda nama si jauun hunda firraaree nama isin haala gaashee jau qofa bira kaa'e. Uummanni biyyattii keessatti nagaan bahee galuu dadhabe kan jedhu Jawaar olaantummaan seeraa biyyattii keessaa dhabamuu fi gareeleen garaagaraa biyyattii keessatti heddummachuun dararamni hawaasaa guddate jedhe. Guddoon dhufanii maal naan jedhan aboo Jawaar maal waan dhufidde kaanee masgiida dhaquu dadhabne, charchii dhaquu dadhabne, gabayaa dhaquu dadhabne. Bar zamana wayyaanee nu waa hidhan malee yoo xiqqaate nagaan baanee bobbaanee galuu dandeenya. Akkasuma jedhaniimi arra namni bobba'ee galuu dadhabe. Anokrasiin bikka mootummaanis to'annaa hin qabne, bikka humni adda addaa biyya addaan coratee laaffisee biyya shiftoonni biyya guutan taate jechuudha. Waan nuti barbaadu dhabsiiseeti, waan ifi barbaadus hanqateeti Finfinnee irratti Adaanachii fi Shimallis wajjin kantiibaa waloo ta'anii tattaa'u jiran jechuudha. Sunis amma nyaatamtee Finfinnee seenuu jirti rakkoon. Maaltu kana fide Abiy? Maaltu kanatti isa geesse? Hawwii guddaadha qaba. Kitaaba keessatti toora fuula 280 irratti gartan. Ameerikaan dhufee walii haasoyne. Profeesaroota warra dalagii wajjinis ni ilaalle. Hin taatu hin jeenati. Maaliif? Hawwii guddaa qaba. Hawwii aangoo guddaadha qaba. Abjuudha qaba. Karoora qaba. Tarsiimoon qaba. Beekumsa uumamaatis taate tabarnoota takkaata muuxannoodha hin qabu ture. Wal madaalle. Hawwiin isaatii fi hanqinni hoggansaa inni qabu walii dhufeeti biyyattii balaa hamtuu tana keessa geesse. Namoonni naannoo isaa jiran ka gorfaman sirraan hanga tokko ni jiran. Ka barachuu danda'an ni jiran. Inni garuu namni bara amajjaa keessatti wayyaa deemuu danda'u qaba. From day to day amma faa kophaasaa biyya gubattee taa'u jirtu inni